Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii torban darbee akkam ture torban gaarii jabaattanii barnoota keessan hordofaa turtan gorsa maatii keessanis dhagaa turtanidha miti baay'ee gaariidha kana qofaa miti karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin qophiilee hedduu isiniif tamsa'aa turan daawwattanii buhaaraa barachaa turtan miti tole dansaadha ijoollee qophiilee hedduu isin filattanii daawwachaa turtan keessaa qophiin Oromiyaa isa tokko qophii Oromiyaa torban darbeetiin waa'ee maalii daawwattanii ni yaadattu ni wal yaadachiisaame. Hayyee hedduun keessan akka wal yaadachiiftan ni abdan qophii Oromiyaa torbee darbeetiin seenaa fi haala hundeeffama magaalaa miidhagduu Oromiyaan qabdu keessaa tokko kan taate seenaa fi hawwattummaa magaalaa Bishooftuu isiniif qoonnee turre ijoollee magaalaan Bishooftuu magaalaa miidhagduu bara 1917 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffamte yoo taatu maqaa Bishooftuu jedhus kan argatte haroowwanii fi horawwan uumamaan magaalaa Bishooftuu keessatti argaman irraa ka'uudhaan bishaanoftuu jecha jedhurraa magaalaa Bishooftuu jedhamti akka moggaafamte magaalaan Bishooftuu magaalaa hawwattuu gidduu galaa turizimii daldalaa fi investimentii akka taate magaalaan Bishooftuu magaalaa bal'ina lafaa fi baay'ina uummataan badhaate akka taate qophii Oromiyaa keenyaa kan torbee darbee irraa akka hubattan ni abdanna. Ijoollee dacheen Oromiyaa dachee uumamaan qabeenyawwan hedduudhaan faayee ganamumaan kan uumaan uummata Oromoo badhaasedha yoo jenne ragaan lafa dhooqaaf tabbaa dirree diriiraa iji ilaalee ranqaariin gaara ol dheeratee waan samiin morku fakkaatu sulula albuuda qaaliidhaan badhaadheen faayamee laggeen taliilan ilbiisa xixiqqoorraa hanga lubbuu qabeeyyii hedduuf soorataa fi madda dhugaatii maddisiisuufiin isaan jiraachisan horawwanii fi haroowwan safuuf sabeeffannaa Oromtichaan faayamanii bakka araaraa fi nagaa ta'an sirni bu'uura dimokiraasii addunyaawaa kan ta'e sirna gadaan bulanii bulfataa Oromootaaf Oromiyaa keessaa waan maddaniif kun hundinuu ragaadha ijoollee egaa qabeenyawwan hedduu kumaa kitila ta'an hedduu isaanii keessaa qophii Oromiyaa keenyaan har'aaf ammoo qabeenya ganda hawwattuu turizimii addunyaawaa jedhamuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti yookaan UNWTO'n beekamtii addaa kan gonfatte qabeenya qaalii naannoo kanatti argamuun wal isin barsiisnaa qophii Oromiyaa hordofaa. Ijoollee egaa qabeenyawwan qaalii dachee Oromiyaa hedduu isaanii keessaa qabeenya qaalii Oromootaa ilmaan liiban maccaa sadeen keessaa tokko kan ta'e kan ganamumaan uumaan Oromoota badhaase kan bara duriirraa kaasee haroo hara liiban jedhamuun gosti caboo jedhamu irratti irreeffachaa ture bakka walgeettii ijoollee liiban maccaa sadeen ammayya walisoo fi kuttaa'ee kan ta'e haroo hara liiban durii kan guyyaa keessaa sirni irreeffannaa tures laafuudhaan haroo faayidaan adda addaa irraa argamaa ture ta'uudhaan tajaajila kennaa haroo ture haroo wancii har'aa haroo hara liiban kaleessaa qe'ee ilmaan liiban maccaa sadeen keessaa warra walisootti itti dhiyeenyaan kan argamu haroo wancii har'aa haroo hawwataa miidhagaa fi sirnaa fi kabaja garaagaraan faayame haroo wancii haroo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa walisoo ganda ikkoo turizimii wancii keessatti argamu yoo ta'u haroo miidhagaa fi qabeenyawwan haala teessuma lafa isaarraa kaasee ajab nama jechisiisaniin haroo badhaadheedha kun ammoo ragaa biraan hin barbaachisu kan carroomee gara qe'ee ijoollee liiban maccaa sadiin keessaa warra walii walisootti kan himale ofiidhuma isaa daawwate jechoota filatee ittiin ibsuu kan danda'u ragaa ijaan daawwatanii qabatamaadhaan argachuu danda'a waan ta'eef. Ijoollee haroon hara liiban kaleessaa haroon wancii har'aa maqaa wancii jedhu maalirraa argatee maqaan isaa duraa'oo maaliif moggaafamee fi kan jettan yoo ta'e haroo hara liiban kan jedhamee fi ijoolleen liiban maccaa sadeen ammayya walisoo fi kuttaa'een bakka itti wal gahanii irreeffachaa sirnoota garaagaraas gaggeeffachaa turan waan ta'eef
maqaadhuma abbaa qabiyyee lafichaa ijoollee liibaniin kan moggaafamedha. Maarree egaa ijoollee liiban maccaatu haroo hara liiban jedhee waammachaa ture. Maqaa wancii jedhu hoo maalirraa moggaafameefi jechuun keessan waan waliin itti fakkaatu. Hayya mee haroo kana daawwadhaame tarii yoo beektu ta'eef maatiinis maqaa isaa kan isinitti mayyuu ta'e meeshaa waciitii jedhamu kan mana keessatti namitti fayyadamu ni beektu. Hayyee mee yaadadhaame haroo kanas daawwadhaati. Egaa ijoollee haroo wanciitiif maqaan wancii jedhu bocni haroo wancii lafa tulluurraa gadi yeroo ilaalamu meeshaa waciitii jedhamu fakkaatu qabaatee uumame waan ta'eef waciitiin maal akka ta'e warreen hin beekne jirtu. Tol waciitiin meeshaa mana keessatti namni itti fayyadamu kan biyyoo supheerraa tolfame meeshaa nyaata aadaa kan akka qorii marqaa fi nyaatawwan aadaa biroo keessatti baasuuf yookaan itti naqachuuf nama tajaajilu meeshaa mana keessatti namni itti fayyadamu waciitii jedhamuun beekamu. Bocni haroo kanaas meeshaa waciitii jedhamuun wal fakkaataa waciitii fakkaataa kan jedhanirraa sababuma boca isaarraa yookaan fakkii isaarraa maqaa wancii jedhamus akka argate seenaatu ragaa ba'a. Haroo wancii haroo magaalaa guddoo fi handhuuraa Oromiyaa gidduu galaa gamtaa Afrikaanotaa kan taate qe'ee Oromootaa Tuulamaa magaalaa Finfinneerraati kibba lixaa biyyaatiin kallattii magaalaa Walisootiin kiiloomeetira 162 fageenya irratti haroo argamudha. Ijoollee haroo wancii qabeenyawwan uumamaan faayamanii akka addunyaatti jiran keessaa haroo sulula hawwataa gadi fagoo fi qabeenya uumamaan badhaadhee akka addunyaatti jiran keessaa isa jalqabaa fi isa raajeffachiisaadha. Kanaaf ammoo ragaan haroon wancii qabeenya ganda hawwattuu turizimii addunyaawaa jedhamuun waggaa 3 dura dhaabbata turizimii mootummoota gamtoomaniitti beekamtii addaa kan goonfate ta'uu isaati. Qabeenya qaalii naannoo Oromiyaa keessatti argamu qabeenya hawwataa addunyaalessaas jedhamee beekamtii argate haroon wancii kan uumaan ganamumaan uummata Oromoo badhaase. Ijoollee haroo wancii haroo qabeenyawwan hedduu akka bosonaa bishaan ho'aa kan daawwama qabu dirree guluffii fardaa iddoo shaakala fiigichaaf mijatu bakka biskileetiin imalan gaarreen akka waardiyaatti nageenya haroo wanciif qabeenya hedduu haroo kana keessatti argamaniif waan nageenya eegsisuuf marsan fakkaatee mul'atuun faayame haroo faaya uumamaa naannoo sanaan badhaadhee qalbii namaa ajabu jechisiisuu fi kottaa na daawwadhaa jedhee kan afaan baasee nama simatu nama waamudhas haroon wancii. Ijoollee haroon wancii qabeenyawwan kanneen sababa qabuuf haroo durirraa kaasee turistoota biyya keessaaf biyya alaan daawwatamaa ture ammas daawwatamaa jirudha. Maarree qabeenyi miidhagaan akkasii yoo daawwatame ammoo namni daawwachuu dhufu gama tokkoon seenaa fi hawwattummaa sirna ittiin uummanni Oromoo bulee bulfatu ni beeka. Gama biraatiin ammoo qabeenya hawwataan kun eessatti akka argamus yoo gaafatame bakkicha himuudhaan Oromiyaa beeksisa. Inni kan biraan namni daawwachuu dhufu baasii wantoota garaagaraa waan fayyadamuuf qarshii yookaan birrii biyyattiif argamsiisa. Ijoollee egaa qabeenya uumaan kan nama uummata Oromoo badhaase haroo wancii haroo qabeenya uumamaa garaagaraa qabaachuun cinaatti caalaatti akka misoomuuf ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojiin isaa yookaan misoomni isaa akka eegalamuuf bitootessaa bara 2013 kallattii kaa'ame. Hojii misooma haroo wanciis kan eegalame bitootessummaa bara 2013 ture. Egaa hojiiwwan naannawaa sana miidhagsuuf karoorfaman miidhagina duraan naannoon kun qabu kan uumamaan qabaachuun cinaatti teekinooloojii ammayyaawaa fi ijaarsawwan adda addaa akka addunyaatti nama hawwataniin faayamee turtii waggaa 3 booda haala adda ta'een miidhagee naannawaa kottu na daawwadhu namaan jedhu fakkaateera. Mee osoo haroon kun misoomiin dura maal fakkaata? Naannawaan haroo kanaa erga ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedis maal fakkaata ture? Isin warra ol guddattootaafuu
dhaamsa maalii dabarsanii laata itti dhiyaadhaami. Hojjennee hoo jijjiirre waliftaan ijoolleen keenya awwaara situ deemaa malee ijoolleen keenya deemtu waliftaan aspaaltii waan ta'uuf nutu rakkachaa ijoolleen keenya rakkatu maaloo ta'e har'a as keessa deemnee hojjenna. Kanaaf kaayyoon kan dhaloota har'aa jechuudha. Hojiin keenya biyya miidhagaa qabna. Biyyi miidhagaa hojii barbaada. Daandii barbaada yookaan immoo lafatti boqotan barbaada babbareeffachuu barbaada. Addunyaan har'a bareedee agarru kun hundi namoonni dhaloota wayit ka'ee hojjetee hojjechiisee jijjiira. Nuti immoo biyya gaarii waan qabnuufi har'a akkaataa kana hojjechuu dhabaannaan booriftaan waan miidhagaa ta'uu dandeenya. Baay'een gammadaan as keessa deemee kana hojjetee jijjiiree dhalootaaf ceesuu danda'uuni carroomina guddaa godhee ilaala malee badii godhee ilaalu dadhabuu godhee ilaalu. Ilaaltu malee keessa deemtu malee ija banamaatiin ilaaluu baannaan jijjiiruu hin dandeessu. Haroo Wancii haroo dhugumaan misoomii Oromiyaa bira darbee biyyattii miidhagseedha yoo jenne namni deemee daawwate kamuu kan ragaa ba'uuf kan karaa foddaa televezyiinii arges hanga iji isaa amanuu dadhabutti kan raajeffatamaa jirudha. Kun ammoo namootuma dur daa'ima turan barnootatti qaxalii ta'anii milkaa'anii ijaarsawwan garaa garaa biyya isaanii irratti ijaaraa jirantu akkasitti faayya. Qaxaleewwan keenya abdii boruu isinis barnootatti jabaattanii milkooftanii waa'ee biyya keessanii afaaniin dubbachuu caalaatti hojiidhaan yeroo agarsiistan kunoo akkasitti biyya keessan jijjiirtanii miidhagsitanii namuu akka raajeffatu Oromiyaanis akkuma jannata lafarraa jedhamtee faarfamtu caalaatti akka isheen leellifamtuuf gahee keessan baattu. Kana ni gootu mitiire tole gaajollee haroo uumamaan waan hunda guutee badhaase misoomaanis daran deeggarame Oromiyaa jannata lafarraa kan jechisiisu haroo Wanciiti. Haroo godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii ganda Ikooturizimii Wancii keessatti argamu. Iddoo waggaa 3 duraa lafa tabbaa fi dirree yeroo dheeraa fi malanii dhaqanii daawwachuuf nama rakkisu har'a akka filannoo abbaatti kan fedhe miidhagina qabeenyaa uumamaa naannoo haroo Wancii fi kan teekinooloojii ammayyaatiin itti dabalamee nan daawwadhaa miila nan imalaa yoo jedhe bakki haara galfii wantoota barbaachisu hundaan guutame nyaataaf dhugaatii aadaa fi ammayyaan anaa dhufuu jedhee kan nama simatu bakki haara galfii gaaddisni qilleensa qabbanaa naannoo haroo Wancii taa'anii afurfatan kunoo ganda hawwattuu turizimii addunyaalessaa haroo Wancii keessa jira. Lakkii filannoon kun konkolaataadhaan imaluudhaa kan jedhus yoo gara haroo Wancii deeme daandiin konkolaataa ammayyaawaan anaa dhufuun nama simatu kunoo akka bofaatti marame irra imaluuf hanga nama sassachiisutti miidhaginaan faayame innis anaa dhufuun nama simata. Kana qofaa miti qeenis qe'ee Oromootaati. Warri walee walisoos warra gootummaadhaan fardaan duulaniis diina jilbeeffachiisaa turan Oromiyaa har'aa fi biyyattiin akka sadarkaa kana geessuuf gahee isaanii kan baatan fardaan gulufanii duulanii duulchisaniitii ani filannoon koo fardadhaa kan jedhuufis Oromtichi warri walee walisoo farda meeshaa guutuun faayee miidhagsee akka namuu ittiin imaluuf kabajaa fi safuu fardi qabu eegee ittiin nama simachuudhaaf qophii xumureera. Kan fedheefis dirreen biskileetaa akka filannoo fi umurii namaatti qophaa'ee anaa dhufuun hawaasa naannoo waliin walii galanii nama simatu. Ijoolleen misooma yookaan ammoo ijaarsi garaa garaa gaggeeffamuuf yeroo baay'ee yeroo haalli mijatu yookaan murtiin darbu qotee bulaa yookaan jiraattota naannoo sanaa kaasuudhaan haroo Wancii garuu kanarraa adda. Qonnaan bultootaa fi jiraattota naannoof caalaattuu carraa hojii fi mana mijataa bakka mijataa uumeefii jira. Mee ilaalaa qe'een qonnaan bultootaa naannoo kana jiranii qabeenyawwan isaan duratti qaban daran kunuunsuudhaan hawwattummaa isaas dabalee akka isaanis gammadanii keessa jiraatan qe'ee isaaniis akka isaan beeksisaniif gahee isaa ba'ateera. Baay'ee namatti tola mitiire hayyee kun immoo waan tokko yaadnaan karoorsinaan beekumsaan dabalanii waa milkeessuun akka danda'amu namatti akeeka. Osoo haasofnu Wanciin durumaanuu midhaan qonnaa garaa garaa akkasumas ammoo nyaata baay'ee mi'aawaa fi naannoo sanatti beekamu qoccoon baay'inaan naannoo haroo Wancii kanatti ni oomishama. Namni garas deemes jalqaba filannoonsa qoccoo nyaachuudha. Maarree namatti tola miti biqilaa qoccoo ni beektu mee daawwadhaa. Haroo kana
daawwachuudhaaf kan namarraa eegamu yaadaaf qalbii ofii gara qe'ee Oromoota Tuulamaa warra walisoo taasifachuu qofa. Maal kana qofaree erga gara Haroo Wanciitti dhiyaatanis imalaniis kan dadhaban kaanis reefuma konkolaataa fi fardarraa gabbu'anii lakki'anii Haroo Wancii irraa gadiin daawwachuu barbaadaa kan jedhan yoo ta'e riqichi ammayyaawaan akka addunyaattuu jira jedhamu kan gadi fageenyaa fi ol dheerinaan yookaan lafarraa gara samiitti samiirraas gara lafaatti ol hin deemee daawwadhaa. Uumama naannoo kana jiru kan nama jechisiisu haala mijataa qabatee daawwattootaaf qophaa'ee jira. Egaa kun ammoo daawwachiistota warreen seenaa fi hawwattummaa bakka kanaa beekaniin dabaalameeti. Kana qofaa miti lakkii itti dhiyaadheen bishaan taliila uumaan ganamumaan uume kanas irra imaleen dambaliisaa dhaggeeffadhaa. Sagalee shimbirrootaa uumama naannoo kana jiranis itti dhiyeenyaan dhaggeeffadhaa kan jedhuufis yaballi daawwachiistotaan faayamee anaa dhufuun nama simata. Anaa dhufuun nama simatanii dhugumaanuu dacheen Oromiyaa fi Oromoonni jaalala ta'uu isaanii qe'eedhuma isaaniitti kan ragaa namaaf ba'anidha. Ijoollee maarree Haroo Wancii haroo akka biyyaatti akka biyyaa bira darbees akka addunyaattu gandaa ikkoo turizimii yookaan mandara turizimiif mijattu qabeenya uumamaatiin badhaatii keessatti haroo argamudha. Haroo sadarkaa idil addunyaattis ijaarsawwan gatii jabeessaa fi hawwatoo jaboo ta'aniin faayamee yeroo ammaa kana turistoonni biyya keessaaf biyya alaa kumaaf kitilaan garasitti imalanii daawwachaa jiranidha. Isinis guyyaa tokko deemtanii akka daawwattan kan seenessan dhageessan kanas ragaa akka baatan boruufis biyya keessan miidhagsuuf akka onnattan abdii qabna. Egaa ijoollee qophii Oromiyaa keenya har'aatiin miidhaginaa fi hawwattummaa Haroo Wancii qabu hedduu akka qalbeeffattan abdii qabna. Maarree waa'ee Haroo Wancii wal qabatees Haroo Wancii haroo uumamaa ta'uusaa Haroo Wancii maqaa Wancii jedhu kan argate boca waciitii fakkaatu qabaachuu isaarraa akka ta'e Haroo Wancii jedhamee akka moggaafame. Haroo Wancii haroo bishaan ho'aa fi daawoma qabu, haroo bishaan qabbanaa taliilaan badhaadhe, akkasumas haroo yeroo ammaa immoo ijaarsawwan loojiiwwan adda addaa manneen nyaataa aadaa fi ammayyaa bakka boqonnaa baay'ee mijataa ta'e manneen qonnaan bultootaa mimmiidhagoo fi sadarkaa isaanii eeggatan manneen barnootaa hawaasa naannoof tajaajila kennanii fi bakka haara galfii adda addaa qabaatee haroo haalaan misoomaa jiru ta'uusaa akka hubattan abdii qabna. Qophii Oromiyaa keenya daawwattanii Oromiyaa wal baruu keessaniif galatoomaa jechaa qophii Oromiyaa keenya kanarraa kanumaan goolabna. Torban qophii Oromiyaatiin mata duree haaraa qindeeffannee deebinaa. Hangasittuu karaa chaanaalii OBN gaammeetiin qophiilee isiniif tamsa'an daawwachaa nagaatti nuuf turaa kanan isiniin jedhu Anni Moonaa Naggasaati. Nagaatti.